السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel كيا كم جرتن بقى جراتن سنين جتة هرّا برنوتا توكو شمراني فكبدي دفيرة إنس عادا لغو يوكين توري لغو يوكين هيدي دكو بيسا كميتو في الراهر رفنا باي توكو نما دكو باي توكو نما باي أنا مركزة كستو جولة شمراني إن شاء الله وان كوبي إسانا مراهر إسو مكمر مرية جدام توكو قبدس هنيدي دجرة نمني الدون كبيرة بارتان بيك تنجدي آدم مكغنا مكنكم ميرمية يوكي مرمرية جدام لغا ربيتيني بيكو بيكي النسو دو جراته دما خاسي فكاته يروجي دايسا چودا كنا مغوغو غادا بكا مكاموني جرسوكي كيسا إراهدون نما شايدان لغا akkasuma immoo dawaa yeroo qorri nama bokossee garaa nama bokokee fi akkasuma nama waa hedduu faayidaa baay'ee qabdi jechuudha. Marmariyeen tuni shaayii waliinis ni fayyadamanii akkanattis ni fayyadamanii garuu aadaa ji'aatiif ammoo akkanumatti bishaan ho'aadhaan walitti yoo fayyadamne baay'ee tokko faayidaa qaba. Dhukkubbi aadaa ji'aa hin hir'isa jechuudha. mee haala itti fayyadamnuun isin agarsiisa. YouTube kana subscribe godha, like godha, boleen keessanii biraan akka geettan like gootanii akkasuma comment yaada waan isin hin galle gaafachuu dandeettanii isinin jedha. Galatooma haala kamiin akka daffisan isin agarsiisa. Itti fayyadama alaala haaluma salphaadhaan waan itti fayyadamnu gize lama yoolonne jechuudha. Kubbaaya lama yoolonne gahaadha baay'ee tokko waan hir'isu dhibee jechuudha. Dhukkubbii aadaa ji'a sirriitti hir'isa daffisee isin agarsiisame. Amma sirriitti dhiqeetiin jira awwaara irraa sirriitti qulqulleesse achi booda xiqqoo isiitiin daffisuu fedha. Marmariyaan kun garaa baasaadhaaf illee baay'ee gaariidha. Daa'immaniifis jechuudha. ni fayyada baay'ee tokko waan ajaa'ibaati. Dawaa baay'ee qaba. Kana jedhee ani himuu hin dandeenye jechuudha. Amma sana booda bishaan xiqqee daffisa. Bishaan ho'aatti naquu nu barbaachisa. Gizee tokko qofa yoo daffen gaa akka malee yoo daffee hin ta'u. Hedduu takka daffeetiin jira. Gizee tokko qofa yoo daffen gaa kunoo hagana yeroo daffe gahaadha. akka malee yoo daffifne hin adda akka malee hedduu takka adda garuu namni tokko nugu sukkaara malee yeroo baay'ee ijoollee shamarraniiti yooniifin himuuf hedduu hadda akkamitti dunnaa jedhanii sukkaara irratti dabalatu jira. Yoo dandeetta sukkaarratti dabaladhaan garuu sukkaaruma malee dhuguu jaaladha waan baradhee jiruuf hedduu takka garuu waan haddaadha. Ana akkanumatti nuga garuu sin agarsiisuuf sukkaaratti godhe malee akkanatti osoo dhuganii irra gaariidha ho'aa isaa jechuudha. Kubbaayaan kun lama dhugaa baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba jechuun dhukkubbii hedduu hir'isa. Akkasuma immoo borcii qaama keessaa foon adii minamna hir'isuuf baay'ee gaariidha. Hiriyoota keessanii dabarsaa fi keessattuu hiriyoota shamarraniiti jechuudha. Wantuma mana keessa jiru wanta salphaadha bakka hundattuu waan argamu garuu ammoo namni dawaatti wallaaluudhaan baay'ee guyyaa san dhukkubsata shamarran kennaa sheer godhaaf isiniin jedha.